afaan biyyoota addunyaa kanarra jiran hunda gara afaan oromootitti jijjiiruu jechuudha. Afaanota aappii afaan oromoo, afaan arabii, afaan ingiliffaa, afaan hindii, afaan مهرنا دنيا ستن حاجما أجدين وسهنا aappii kanneen keessaa sirritti gara afaan oromoo qulqulleessee isiniif deebisu isiniif fide jechuudha. Sirritti isinii qulqulleessee gara afaan oromootitti isiniif deebisa. Haga dhumaatitti nafaana turan asumaan gara barnootatti isin dabarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoya hordoftoota Jabbo Media, warri Jabbo Media haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun nu faana jiraadha. Har'a guyyaa warroonni gaafii na gaafattan akkasuma namoonni hedduun hin beektan jedhee yaada. Warri hin beekne immoo akka itti fayyadamuuf barbaadaa jechuu. Aappiin kuni aappii afaan oromoo, afaan arabii, afaan ingiliffaa, afaan hindii, afaan biyyoota addunyaa kanarra jiran hunda gara afaan oromootitti jijjiiruu jechuudha. Afaanota addunyaa kanarra jiran hatta hindii, Sri Lanka, biyyoota hundaa jechuudha. Warra gara afaan oromootitti jijjiiruu jechuudha. Isa kana maqaan isaa Tiraansalti jedha. Waan ajaa'ibaati. Aappiiwwan kunniin aappii baay'ee jira. Aappii kanneen keessaa aappii sirritti gara afaan oromoo qulqulleessee isiniif deebisu isiniif fide jechuudha. Sirritti isinii qulqulleessee gara afaan oromootitti isiniif deebisa. Okay, haga dhumaatitti nafaana turan affeerraa kiyya asumaan gara barnootatti isin dabarsa. Okay. Aappiin kun kunoo asiliistoorii keessa seenaa na wajji buufadhaa tartiiban na wajji deema. Maal jettanii itti barreessitanii na wajji itti barreessaa. Qubeetaa raa a na sa la a ta Tiraanisalti jettanii itti barreessitanii. Tiraanisalti jechuun aappii gara afaan oromootitti afaan ingiliffaa keessattuu ijoolleen hedduun afaan ingiliffaa rakkataa jira. Inni kun amma fakkeenyaaf Tiraanisalti aappii kun amma sagalee jijjiiruu of keessaa qaba. Akkasuma barreeffama jijjiiruu of keessaa qaba. Inni kun ka isa jalqabaa kuni sagalee waa hunda of keessaa qabaa jechuudha. Gaduma deemtan bara 2020 asumaan kanneen keessa deemtan amma isin ka buufattan isa kana jechuudha. Google Tiraanisalti ka jedhu kun inni kun warjinaala isa dhugaatii jechuudha. Waan isin barbaadan isin sirreessuu danda'a. Waan isin barbaadan afaanota barbaadaniin haasa'uu dandeettan. Abbaa feeta wajji yeroo haasa'uu feetan isarratti deeffattanii akka ajaa'ibaatitti haasa'itanii jechuudha. Lammataa aappiilee garagaraatu jira. Aappiin kanneen keessaa aappii lamatu aappii bareedadha. Aappiin ammallee Tiraanisalti language translation jedhu kun inni kun lamaan baay'ee cimaadha. Inni awwala Google Tiraanisalti jedhuu fi Tiraanisalti language ka jedhu baay'ee cimaadha. Baay'ee ani haga tokko kaawwanirra isa dhugaatiitti deebisa qajeelan deebisaa jechuudha. Hundallee osoo hin taane qajeelan deebi'a haga tokko bareedadha jechuudha. Bakka hagaan itti fayyadamee argillee hedduu bareedadha jechuudha. Aappiin garuu baay'ee jira. Aappiiwwan keessa aappiin lamaan sunniin baay'ee bareedadha. Akkasuma isin kallattimaan gattuuytanii buufattanii fakkeenya kana Google ka jedhu waan buufadhee jiruuf kunoo ooppinnaan jedha. Isin immoo daawulood gad godhattanii jechuudha. Anama mee asumaan keessa seenee alalloo anama buufadheera dhiisaa. Okay, kallattiin gara isaa isin fida jechuun kunoo buufadhee sitti argama. Akkana gadi seenne inni kan kana qoy barreeffama amma fakkeenyaaf maal barreessuu feeta yoo jenne fakkeenyaaf afaan oromootti irratti yeroo deeffattanii afaan oromootiin barreessanii booda ingiliffatti lawwaxuu yoo feetan qayyaruu yoo feetan kunoo inni kun asitti English jedha. Asitti immoo oromoo jedha. Isinii galee ka English jedhu kana oromoo irratti deeffattan oromoon barreessuu yoo heddan oromoon barreessanii booda ingiliffatti hiikkatu yoo feetan maal jechuudha. Anama maal isiniin jedha akkam nagaa
jirtu isiniin jedha. Fakkeenyaaf how are you doing isiniin jedha. Akkam jechuudha? How akkam nagaa jirtu jechuun how are you doing jedha. Isinii galee okay ammallee itti dabalaa biyyaaf eessa biyyaaf dhalataa eessatti jennee itti barreessinaa. Biyyaaf dhalataa eessatti maal jechuudha? How are you doing for the country in the highs is night jedha. Okay maal jechuudha? Akkam nagaa jirtu biyyaaf dhalataa eessatti jechuu yoo barbaadde yookaan dhalattuu yoo jechuullee barbaadde tanuma bareessite tuu goota jechuudha. Asitti illee how are you country dhalattuu eessatti dogongora natu dogongore dhalattuu asitti dogongore dhiifama. Amma fakkeenyaaf dhalattuu amma kun dhalataa deemi dhalattuu eessatti yoo jedhe haala kana how are you born for the country yoo shamara taate jechuudha. Fakkeenyaaf akkam nagaa jirtu biyyaaf dhalattuu eessatti yoo siin jedhe how are you born for the country siin jedhe biyyaaf eessatti akkam nagaa jirtaa siin jedhe biyyaaf eessatti dhalattee siin jedha. Okay mee amma waan kana hakkiit godhuuf akkanuma gattuunee wanni amma afaan oromoo kanan balleessina. Asiin kooppi godhattan kooppi namni wallaalee hin jira namni hundi hin beekadhe yaada kooppi kanuun gadi tuqannaa kooppi tuqannee jirra amma kanan balleessina afaan oromoo kana akkasii jechuu. Amma fakkeenyaaf namni ingiliffaan isinitti barreesse haa jennu karaa waatsaappitiin haa ta'u karaa miseenjeraatiin haa ta'u karaa feesbuukatiin haa ta'u karaa hundaanuu jechuudha. Fakkeenyaaf mee amma ila kana fakkeenyaaf amma attention nan ka jedhu are you an run who wants to work jedha. Mee fakkeenyaaf waan kana waa'ee Ameerikaa dubbata wanti kun jechuudha. Appilay fakkeenyaaf waa'ee deemsa Ameerikaa hojii warra barbaadaniif qaqqabdee kooppii gootaa jechuudha. Qaqqabdee kooppii gootaa amma kooppii godhee jira. Dhaqee achi keessatti ilaala qixxee dhaqee keessaa bahaa dhaqee bakka san keessa seenaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf as dhufe as gattuqa paasti godha laal ol yaafadhe kun amma afaan ingiliffaatiin jira. Ol yaaftan akkan ol harkiftan kun afaan oromootitti asuma tuqxanii deebiftanii kun amma afaan oromootitti deebi'ee jira. Maal jedha? Xiyyeeffannoo raanii jedha. Raaniin kaampii kana ati raan USA keessatti hojjechuu barbaaddu siin jedha laal sii galee. Faayidaa yeroo paaspoortii USA seentan argattan keessaa muraasni kunootii siin jedha. Tokkoffaan kafaltiidhaan gara Ameerikaatti jijjiiramu. Lammaffaa filannoon ramaddii naannoo 50 hunda keessatti kafaltiin xiqqaan sa'aatii tokko $31 jechuudha. Maatii keessan gara USA fidaadha. Okay. Eliitis malee iyyata fiizaa galmeessuu jedha. Har'a bilaashaan galmaa'aa. Shofta afaan oromoo deebisee jechuudha. Asitti waan amma asitti jedhe kana asitti afaan oromootiin guutuu isin iraree jechuudha. Gaafii inni isin gaafate asitti isin gaafate ingiliffaa asii as fiddanii as keessatti kallattimaan aappii kanatti fayyadamaa. Aappiin kun isin fayyadaa. Galatoomaa isiniin jedhaa hanga barnoota biraatiin walitti dachaanutti nagayanna turaa hordoftoota tiyya warri yuutuuba kana sabiskiraayib godhin ammallee sabiskiraayib godhuun dagatina. Aappii kana namoonni hedduun akka qabuun beeka garuu itti fayyadamni ka isaan buufatan warjinaala miti waan ta'eef gara kanaatitti deeffadhaa warjinaala godha. Google Translate fi ammallee immoo siitingiilee isaa akkaataatti waa hedduu of keessaa qaba. Siitingii qaba. Siitingiilee isaa sirreessuu waan garagaraa isiniif ibsa. Gara fuulduraatitti inshallah galatoo. Okay, fakkeenyaaf amma biyyoota garagaraa fakkeenyaaf yeroo afaan oromootiin barreessitan afaan feetan irratti feetu. English, Arabii, Esperanto, German, Afrikaanis,
ألبانيا مهرنا كنيا ست الحاجما أجدين وسيدنا الرحمن حجم تأما واتكو كان الرادب يسو كلاما وكنت نما جرويرك رب السما يوني رغاته نفودك تأما يوان سنتاني تيانو دي سندما فجل جربوما ولما بربادا على حبيبك من نور الهدى وسيد غافي ساكا ناسي فتشك بي لكي بچوك تايه دون سدبي مسالي سچوم اندا واسا جل كبي دكنا جاهليا في جهد ركبي أكاد من مايت ولا سبي أكبان الموفي